Jarra jirtu kabajamtoota maatiiwwan chaanaalii Suufuu Maraab har'a kan dhufeef qophii addaa kan chaanaalii Suufuu Maraab irraa ammaan booda darbu waliin isa wal barsiisuudhaaf. Egaa akkuma beekamu kanaan dura chaanaalii Suufuu Maraab irratti barnoota teekinooloojii adda addaa, odeeffannoowwan adda addaa, barnoota yuutuubii wal qabate, aappiiwwan adda addaa itti fayyadama bilbilaa, hojii onlaayinii walumaa galatti barnoota teekinooloojii wal qabatee fi odeeffannoowwan adda addaa isiniif dabarsaa turuun koo ni yaadatama. Ammas qophiileen kunniin akkuma kanaan dura kan itti fufan yoo ta'u, ammaan booda immoo qophii gaaddisa jiruu jettu bifa haarawaan kan jalqabu yoo ta'u, qophii kana keessatti immoo jiruu fi jireenya ilmaan namaatiin wal qabatee barnoota gaggabaaboo ilaalcha namaa jijjiiruu danda'an, kaka'umsa keessa keenyatti uumuu danda'anii fi gidirraa osoo hin taane riqicha cimaa jiruu fi jireenya keenya keessatti nu qarqaaru ijaaruun kaka'umsaa fi abdii nutti horuu danda'an qophii kana keessatti ni argattu. Meeqa keenyattu of jijjiiree namoota cinaa keenya jiraniif gaaddisa ta'e? Meeqa keenyattu of jijjiiruu dadhabee abdii tokko malee jiraataa jira? Meeqa keenyattu karoora jiruu fi jireenya qaba? Meeqa keenyattu karoora tokko malee jiraachaa jira? Gaafilee kanneen isin yaada qabdan koomentii jalatti naaf barreessuudhaan yaada keessan naa ibsaa. Angaruu jiruuf jireenya ilma namaa keessatti wantoota nu barbaachisanii fi gorsa adda addaa akkanumallee kitaabota adda addaa irraa kan dubbise, akkanumallee beektotni addunyaa kanarratti argaman wantoota jiruuf jireenya ilma namaa keessatti maal gochuudhaan akka darban, seenaa isaaniitiin wal qabatee ilmi namaa akkamitti jijjiiramuu akka danda'uu fi kaka'umsa sammuu of keessatti uumuu akka danda'u ammaan booda qophii kana keessatti ni ilaalla jechuudha. Egaa qophii kanarraa barnoota gaarii akka argattan ammaan booda abdiin qaba. Sababni isaas ilmi namaa yeroo ammaa kana baay'ee tokko gadaa yaaddeessaa ta'ee fi baay'ee nama jibbisiisu keessatti argama. Kun maaf ta'e? Maaf namni hundi jaalala dhiiseetiin jibbaa qofa haasawa? Maaliif namni karaa sirrii isa amantiin isaaf heeyyamuuf dhiisee karaa amantiin isaaf hin heeyyamne irra deema? Maaf immoo karaa sirrii ta'e osoo beeku isa sirrii san karaa dabaatti qabachuudhaan wanta dabaa fi haqa hin ta'in, wanta sirrii fi sirrii hin ta'in namoonni tokko tokko immoo akkan uumama waaqaatitti kan of ilaalan jiran akka rabbiitti jechuu kooti. Kanaaf namoonni kunniin maalirraa ka'aniiti kan akkanatti of ilaaluu danda'an? Dhuguma isaan rabbi ta'aniiti moo rabbummaa jiru san wallaalaniiti ta'a? Walumaa galatti qophii kana keessatti yaada adda addaa kaasuudhaan yaada isin barsiisa irraa barattan walirraa barana jedhee qabadhee kan isiniif dhufu ta'a. Maarree yaada qabdan koomentii irratti naaf barreessaa. Gaafis yoo qabaattan koomentii irratti gaafachuu ni dandeessu. Warroonni yuutuubii Suufuu Maraabbiif haarawaa taatan sabiskiraayib gochuun maatii keenyatti dabalamaa. Akkanumallee mallattoo notifikashinii ol irra gochuudhaan yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo an gadhiisu akka isin gahu gochuu ni dandeessu. Maatiiwwan yuutuubii kanaa laayikii fi sheer godhuun na jajjabeessaa. Hanga yaada haarawaa fi viidiyoo haarawaa wal deebinutti nagaan naa turaa.